Wangeela gooftaa keenya yesuus kiristoos isa qulqulluu isa yohaannis caafe. Boqonnaa torba. Yesuusii fi obboloota isaa. Kana booddees Yihuudoonni warri Yesuusin morman isa ajjeesuu waan yaadaniif Yesuus kutaa biyya Galiilaa keessa deddeebi'e malee kutaa biyya Yihuudaa keessa deddeebi'uu hin barbaanne. Ayyaanni Yihuudotaa inni ayyaana gardommoo jedhamu tokko dhiyaatee ture. Obboloonni Yesuus immoo bartoonni kee hojii ati hojjettu akka arganiif iddoo kanaa ka'ii kutaa biyya Yihuudaa dhaqi. Eenyullee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa in hojjetta erga ta'e biyya lafaatti of mul'isittiin jedhan. Obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne. Yesuus immoo yeroon anaaf ta'u amma illee hin geenye, isiniif garuu yeroon hundumaa waan ta'u isinitti fakkaata. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waanan dhugaatti ba'uuf hin jibba. Isin ofii keessanii gara ayyaanichaatti ol ba'aa. Ana garuu yeroon anaaf ta'u waan hin raawwataminiif ammallee gara ayyaana kanaatti ol hin ba'u jedhee isaaniif deebise. Kana isaaniin jedhee Galiilaatti hafe. Yesuus ayyaana gordommaa irratti argamuu isaa. Obboloonni isaa gara ayyaanichaatti erga ol ba'anii booddee Yesuus immoo mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti ol ba'e. Yihuudoonni warri Yesuusin morman inni eessa jiraa jechaa ayyaanicha irratti in iyyaafatu turan. Namoonnis waa'ee isaa in guungumu turan. Isaan keessaa garri tokko inni nama gaariidha jedhan, garri kaan immoo waawuu inni namoota karaarraa kaachisa jedhan. Haa ta'u iyyuu malee Yihuudoonni warri Yesuusin morman waan sodaataniif isaan keessaa namni tokko illee waa'ee isaa mul'isee hin dubbanne. Guyyoonni ayyaanichaa torban erga walakkatanii Yesuus mana qulqullummaatti ol galee barsiisuutti ka'e. Yihuudoonni warri Yesuusin morman inni kun barumsa dheeraa utuu hin qabaatin attamitti macaafota beekee jedhanii dinqifatan. Yesuus immoo isaaniif deebisee, barsiifni ani barsiisu kan koo miti, kan isa na ergeeti malee. Namni fedha Waaqayyoo raawwachuu barbaade barsiifni kun Waaqayyo biraa ta'uusaa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo in hubata. Namni of keessaa fuudhee dubbatu ulfina mataa isaa barbaada. Inni ulfina isaa ergee barbaadu garuu dhuga qabeessa, jal'innis isa keessa hin jiru. Museen seera isiniif kenneera mitii? Isin keessaas tokko illee seericha hin eegne. Egaa maaliif ana ajjeesuu barbaaddu ree? jedhe. Jarri kana irratti seexanatu isa keessa jira, eenyutu si ajjeesuu barbaadaa jedhaniin. Yesuus immoo deebisee, ani hojii isin dinqisiisu tokko hojjedheera. Isin hundumti keessan immoo isa irratti irrifattan. Museen seera dhagna qabaa isiniif kenne. Dhagna qabaan kun illee abaabiliidhaan dhufe malee Museedhaan hin jalqabamne. Isin immoo guyyaa Sanbataatti iyyuu nama dhagna hin qabdu. Seerri Musee akka eegamuuf namni guyyaa Sanbataatti iyyuu dhagna kan qabatu erga ta'e, guyyaa Sanbataatti waan ani nama guutummaa isaa fayyiseef anatti dheekkamtuu ree? Akka bakkeedhaan ilaalamutti hin faradinaa, firdii qajeelaa kennaa malee isaaniin jedhe. Yesuus Masii ta'uu isaa gaafachuu isaanii. Amma immoo warra Yerusaalem keessaa jarri tokko, inni kun isa isaan ajjeesuu barbaadan mitii? Ilaa inni mul'inamatti dubbachaa jira. Isaanis waan tokko illee isa irratti hin dubbatan. Warri aboo qaban akka inni Masiicha ta'e dhuguma hubatanii laata? Haa ta'u iyyuu malee namichi kun nama eessaa akka ta'e hin beekna. Masiichi yommuu dhufu garuu eessaa akka inni ta'e homtinuu hin beeku jedhan. Isa irratti Yesuus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisuu sagalee isaa ol fudhatee, dhuguma ana beektu, nama eessaa akkan ta'e hin beektu, ofiin hin dhufne, inni ana ergee jira, inni amanamaadha. Isin immoo isa hin beektan, ani garuu isa biraa nan dhufe, isatus na erge, kanaafis isa nan beeka isaaniin jedhe. Kana irratti isa qabuu yaadan, garuu yeroon isaa ammallee waan hin ga'iniif namni tokko illee harkaan isa hin qabne. Namoota sana keessaa baay'een Yesuusitti amanan. Isaanis Masiichi yommuu dhufu
isa namichi kun argisiise irra caalaa milikkita agarsiisaa laata jedhan. Yesuusin qabsiisuudhaaf namatti erguu isaanii. Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus guunguman dhagaan, luboonni warri hangafoonni Fariisonni Yesuusin qabsiisuudhaaf naa'ota isaanii isatti ergan. Yesuus yeroo sanatti, egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin biran jira. Kana booddee gara isaa ana ergee nan dhaqa. Isin ana barbaaduuf jirtu, garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jedhe. Yihuudoonni warri Yesuusin morman akka nuyi isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedhaa? Gara Yihuudotaa warra biyya Giriikotaa keessatti faca'anii dhaqee Giriikota barsiisuu yaadaa? Isin ana barbaaduuf jirtu, garuu ana hin argitan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jechuun isaa kun maal jechuu isaati? jedhanii wal dudubbatan. Yaa'aa bishaan jiraataa. Guyyaan dhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee, namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate, yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa in burqa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuudhaaf jiranii dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan hin oolin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture. Waa'ee Yesuus irratti gargar ba'uu namootaa. Warra dubbii kana dhaga'an keessaa jarreen tokko namichi kun dhuguma raajicha jedhan. Warri kaan immoo inni kiristoos jedhan. Warri kaan garuu Kiristoos Galiilaadhaa dhufaa? Macaafichi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetaliheem ganda Daawitii akka dhufu hin dubbanneeree jedhan. Namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an. Isaan keessaa kaan isa qabuu barbaadan, garuu namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne. Amanuu diduu warra aboo qabanii. Naa'onni warri Yesuusitti ergaman gara lubootaa warra hangafootaatti, gara warra Fariisotaattis in deebi'an. Isaan immoo maaliif Yesuusin hin dhiyeessinee jedhanii naa'ota in gaafatan. Naa'onnis akka namicha kanaatti takkaa namni dubbatee hin beeku jedhanii deebisaniif. Kana irratti warri Fariisotaa, isinuma iyyuu karaarraa isin kaachise? Warra aboo qaban keessaa yookiis warra Fariisotaa keessaa tokko iyyuu isatti amaneeraare? Jarattii seera Museedhaan kenname hin beekne kana duwwaadha. Isaan immoo abaaramoodha jedhaniin. Niqoodimoos inni duraan gara Yesuus dhaqe immoo warra Fariisotaa sana keessaa tokko ture. Inni yommus seerri keenya afaan isaarraa ituu hin dhaga'in waan inni hojjete ituu hin hubatiin nama tokkotti in falachiisaa isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii, atis immoo nama Galiilaatii? Macaaficha qoriitii ilaali, Galiilaadhaa raajiin hin ka'u jedhaniin. Kana booddee hundumti isaanii gara mana isaaniitti galan.